yeroo sana karaatu hojjetamaa dhoqqeedha. Baasiin keenya qabamnaani baasii keessaa gadi buunee baasii harkisaa olleetu markifnu walirratti kukkufnee dhoqqeen wayyaa nu balleesse. Nutti dhiyeennaan dhannee boongaa magaalaa boongaa siree tokkorraa kabaa wajjin akaayii nyaannee sireenis hin jiru siree tokkorra bulle. Gaafa sana waa'ee madaa dubbatee naananii akkana jedhee irraanfatatee yaadatee hin beeku. Yoo gooftichi siin ijaaru ta'e sarbiisii tokko si ijaaruu hin dadhabanuun jedheeni hin ijaariif kunu. Gabaabseen dubbii Waaqayyoo sin hiiraa dubbiin dhufee qormaata fudhatee darbudha. Barataa seeraan barumsa isaa hordofuuf hin hordofne barataa dadhabaadhaa fi barataa jabaa kan isin adda baaftanii qormaata inni fudhatee deebiin deebisudha. Kiristaanni baay'een jiru har'a biyya lafaa kanarra waldaas kan naqu baay'eedha. Gaafa yaanu hundinuu maqaa kiristaanummaa qabaachuu danda'a. Kiristaanni sirriin ilaalamee kan darbu garuu qormaata isatti dhufe keessattidha. Qormaanni immoo gaafa kennamu mana barumsaatii barataa kutaa 4 fi qormaata kutaa 8 dhiyeessan. Leevelii barumsa isaatiin dhiyaataaf qorumsi. Kan kutaa 4 fi kan kutaa 4 kennama, kan 8 kennama. Fi macaafni qulqulluun akkas jedha Qorontos duraa 10:13 gaafa dubbiftan qorumsi takkaa namarra hin geenye sinirra hin geenyeedha. Amma gaafa walitti dubbannu kan koo addaa jenna ammatu isinitti hime kan koo addaan jedha. Isinis kan koo addaa jettu. Sirriidha kan koos adda kan keessanis adda. Hunduu leevelii isaatti qorama. Qorumsi takkaa namatti hin dhufne garuu nutti hin dhufu. Yoo nutti fide iyyuu immoo Waaqayyo akka humna keenyaatti nutti fida. Yoo nutti fides immoo karaa nu keessaa baanu hin qopheessa. Akka jedha sagaleedhuma sana qaa dubbisaa. Qorumsi takkaa namatti dhufe hin beekne sinitti hin dhufne jedha. Yoo sinitti dhufes immoo akka humna keessaniitti malee Waaqayyo humna keessan gararraatti sin hin qoruudha. Yoo sinitti fides karaa sin keessaa baatan immoo hin qopheessadha. ቢያመጣም የማውጫን መንገድ ያዘጋጃል። namatti fidennisu Waaqayyo karaa namni keessaa bahu maal godha hin qopheessa. Qorumsa gaafa ilaallu ilmi Waaqayyo iyyuu qoramee darbe. Nama dhugaa Waaqa dhugaa waan ta'eef akka namaatti beela'eera. Wanta namni ta'u hundumaa ta'eera cubburraa kanafi. Kanaafidha Ibroota 2:18 gaafa dubbiftan irsuu isaa qoramee waan darbeef warra qorumsitti dhufe maal ta'uu danda'a? Gargaaruu danda'a. Si gargaara arras kan qoramaa jirtu ilmi Waaqayyo. Mee na gargaareedha. Yaa qorumsa nutti fidee nunnisu Waaqayyo humnattiin keessaa baanu, humnattiin dandeenyu, humnattiin moonummoo nu laata Waaqayyo. Kanaaf qorumsi daandii kiristaanotaati. Waaqayyo qorumsa keessa gashee nama dhiisu. Ittiin nama ilaala. Qorumsi iddootti ilaalamuuti. Egaa namni qorumsa keessa gaafa galu inni tokko iddoo isaa gadhiisa. Baachuu dadhabee inni tokko immoo amantii isaa gata. Kanaafidha Daawit akkas jedha Faarsaa 116 gaafa dubbiftan yeroon guddisee rakkadheera jedhetti illee amantii koo hin ganneedha. Mee nama simbira jiruun yoo guddiftee rakkatte iyyuu jedhaani amantii kee hin gatin jedhaani. Yaa namoonni baay'een qormaatamaa keessa gaafa galan maal godha? Barataan isa barate hin gulaalama qorumsaan hin ilaalama. Akkasuma Waaqayyo nu ilaala. Yeroon koo hin ganneedha. Mee sagalee gabaabaan sinitti dubbadha mata duree akka jedhu jalatti. Qorumsi bareedina hafuuraa fida. Mee nafaanedha. Qorumsi bareedina hafuuraa fida. ፈተና የህይወትን ውበት ያመጣል ወይም ደግሞ ኳሊቲን ያመጣል። ኩታን እትገሉን ሲኒ ዱብሳ ኢሳያስ 43 ለኮብሰ ተኮ ካሴ አመገሩ ያ ያዕቆብ ያ እስራኤል waaqayyoon si uume inni si tolche si ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhee maqaa keetiin si waameera. Yemmuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan jira. Yemmuu ati bishaan keessa ceetu bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yemmuu dabartu hin gubattu. Arrabni ibiddaa sin qabatu. Haleluuyaa. Bishaan keessa darbuun dirqama. Garuu nyaatamuun hin jiru. Ibidda keessa darbuun dirqama. Garuu gubachuun darbeera kabaan keessa hin fudhatamne garuu darbeera ibidda keessa
Maalin taane? Hin gubanne. Anaan gaafa manni koo gubatee an kadhachaan jira amma aarri dhufee na ukkaamsutti an kadhannaa keessaan barri'an sadhuma aarri dhufee na ukkaamsu kee ana baasan. Ijoolleen koo baaniiru ennaan macaafa koo fudhadhee waldaa deeme. Mana uummatatti irraa dhaamseen garagalee ilaalle ishee immoo fa'a guggubdan immoo ishee gubuun naqadeen naqe. Gaafa gaa'ila koo namni gaafa guyyaan gammachuun guddaan gaafa fuudhaniif gaafa dhalatanidha. Mitiiree gaafa gaa'ila koo an footoo tokkoon kaane gaddaan oole. Sababni isaa gaafa footoon kaadhu namni bishaan keessa bu'ee bishaan nyaate. Cumaan dassee wajjin wal fudhannee galle. Har'a guyyaa kabaati garuu dhuga baati isiniif ta'uu fan dubbadhe ofii lallabuu fanas bahe miti Kiristoosiin lallaban ajandaa biraan qabu. Garuu waan siniin jedha. Qorumsa keessa darbuun dirqama. Ibidda keessa darbuun dirqama. Gubachuun hin jiru. Bishaan keessa darbuun dirqama. Nyaatamuun hin jiru. Ilaalamuudha. Iddoo ilaalamuuti. Bareedina hafuuraa kan dhufu የመንፈሳዊ ኳሊቲ የሚመጣ አመንቲን ነማዶት ቴስት ተው ለፈነምንት ኢላላሙ ለፈነምንት ቆራሜ ደርቡ ለፈነምንት ብልቻቴ ደርቡ ኤሰ ከሰት ቆርማተ ከሰት ቆሩምሲ ማናበሩም ሳዋቀዮት ኮሌጅ ዋቀዮይስ ዩኒቨርሲቲ ዋቀዮይስ ቆሩምስ ኤሰት ሲኒ ዱፋኩን ማና ከሰኒ ሲኒካ ኢሪዮታ ወጅኖ ጀተን ቢሮ ከሳ ሲኒካ ናኖ ዳካ ኢላላሙ ዳኩም በዱምት ኤብከ አመቆሩም ሰከጋ አያኒ ከሰማ ቆረምተ ሰነጋ ባየቱ ስትዱዳ ዮተ ኡልፍነ ደኑቱ ጅራ ባየቱ ለለምታ ዮተ ጉዲና ደኑቱ ጅራ ነምኒ ቆሩም ሰንበርባን ነምኒ ሎላም በርባን አያነ ሲንበርባዲን ከራን አያንቻ ከራን ክርስቲያኑማ ከራን ጉዲና ከራን ሰማይን ቆሩምስ መንገዱ ነው ታሪች አከጀ ለሚቲሬ ዮብ ሜቀብጢ ሰደን tokkon sinii kennenaaba bu'aan qorumsaa maali tokkoffaa bareedina caalutu dhufa bareedina hafuuraatu dhufa የስጋዊ ውበት ሳይሆን የውስጥ ኳሊቲ የውስጥ ውበት bareedina hafuura akka warqeetti tambaa yeroonni qoreena ilaalutti warqee warqummaansaa kan beekamu gaafa biyyoo keessaa ba'u miti warqee namni harkaan rakaatee gurraan rakaatee adeemu biyyoo keessaa gaafa ba'u miti warqee biyyoo keessaa baasanii abidda keessa buusu abiddaan qoramee ilaalama teessita abidda keessatti qullaa warqeen kiristiyaanonni qorumsa keessatti qullaa'u mee fudhadhaa laalaa rakkina Iyyoob manaan qorameera dhalaan qorameera fayyaan qorameera Iyyoob 19 gaafa dubbiftan uumama koo keessaa wanti iddootti hafee foon ilkaan koo duwwaadha qabeenyi sokkeera dhalli sokkeera bifti sokkeera yeroonni qoreena ilaalutti garuu akka warqeetti ittambaa itti bahe kunoo warqa kabaan itti bahe isuma fooniyyuu itti bahe kiristiyaanummaan namaa itti baabula amantiin namaa jabaachaa bula faarfannaa haaraatu dhufa sana keessatti lallaba haaraatu dhufa mul'ata haaraatu dhufa abjuu haaraatu dhufa maqaan waaqayyo ulfaatu yeroonni qoreena ilaalutti akka warqeetti tambaa Isaayyaas 48 lakkoofsa 10 naqaa dubbisa akkas jedha ati warqeef meetii mitiidha ati warqeef meetii miti garuu akka nama warqeef meetii qoruuttan qoreesi ilaale kanas ulfina kootiif jedheen godheedha ati warqeef meetii mitiidha Isaayyaas 48 10 akka nama warqeef meetii qoruutti garuu qoreesi ilaaleera kanas ulfina kootiif jedheen godheedha ulfina kootiif jedhe ulfina caalu guddina caalu ayyaana caalu mul'ata caalu nu agarsiisuuf waaqayyo gadi buusa ol buusa in ilaalama sana keessatti namni in ilaalama sana booda dhufa ayyaanni caalu sana booda dhufa ulfinni caalu namni beela hin beenne mi'aa buddeenaan beeku isa beela ergatu waa'ee buddeenaa beeka akaakaan koo dura akkas jedhu xuuriin bishaanii nama qaba harka buleen nama nyaachisaa jedhu lafa bishaan hin jirre gaafa dhaqxan harka buleen nyaattu tun gatiin tola mitiiree bishaan xuuriin isaa nama qaba namni dheebotee beeku waa'ee bishaan isa rakasaa kanaayyuu gaafa dheebottanii argitan mi'aan bishaanii sinii gala rakkatee namni gaafa darbu ulfina waaqayyootu galaaf guddina waaqayyootu galaaf ilaalamuudha qorumsi ilaalamuudha ilaalamuun baduu miti
Zakkaariyaas 13:9 dubbisa. Harka lama warra hafan abidda keessan buusaidha. Abidda keessaa baaseetan an saba kootiin jedhaan jedha. Isaan immoo ati waaqa kootiin an jedhu. Yeroo isaan na waammatan immoo jalaana uwwaadhaidha. Siifa uwwaatu Waaqayyo irraa kaasee. Qorumsa booda abidda booda firummaan hin cima. Firummaan maal ta'a? Hin cima. Bareedina fuuraasa dhugaatu dhufa. Yemanfasaawwi hubat ይመጣል. Ayyaanni kee bareedaa deema qorumsa keessatti. Dibanni kee bishaataa deema.